Yoo iyyaa akkam jirtu an obboleessa keessan Biqilaa Sooriitii har'a oduu addaa qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na hordofuun affeerraa kiyyaa. Manni murtii falmii yaala obbo Jawaar fa'aa irratti murteessuuf beellamee oliiyyannoon abbaan alangaa waliigalaa dhimma yaala obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaalchisee mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyeessee irratti falmiin adeemsifame. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Damee Lidataa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 5 hospitaala dhuunfaa Laandmaark jedhamutti akka yaalamaniif ajajee ture. Abbaan alangaa waliigalaa ajaja kana mormuun manni murtii waliigalaa federaalaatti oliiyyannoo dhiyeeffatee kan ture yommuu ta'u, manni murtichaas dhimmicha ilaaluuf gaafa 19/2021tti beellamee ture. Manni murtichaa waliigalaa federaalaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Shamsaddiin Xahaa jimaata kaleessaa dhaddacha irratti akka argamaniif ajajus manni sirreessaa osoo hin dhiyeessin hafuu isaa abukaattoonni himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tti himaniiru. Falmii dhimma yaalaa. Abbaan alangaa waliigalaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Shamsaddiin Xahaa fi obbo Dajanii Xaafaa hospitaala dhuunfaa Laandmaarkitti akka yaalamaniif manni murtii olaanaa federaalaa Damee Lidataa murteessuun isaa sirrii akka hin taane iyyate. Abbaan alangaa murteen manni murtii olaanaa federaalaa kenne adeemsa seeraa kan hin hordofnedha. Mirga walqixxummaa kan faallessudha. Heera mootummaa kan faallessudha. Labsii mana sirreessaa federaalaa ittiin hundaa'e kan faallessudha jechuun falme jedha obbo Milkiyaas Bulchaa. Abukaattoonni gama isaaniitiin ajajni manni murtii olaanaa kenne sirriidha, yeroon isaa irra waan darbeef abbaan alangaa dhimma kanarratti oliiyyannoo dhiyeeffachuu hin danda'u jechuun falmuu himu. Dabalataan maamiltoonni keenya hakiima dhuunfaa fi mana yaalaa ofii filatanitti akka yaalamaniif ajajni ji'a fulbaanaa bara 2013 kenname. Kanaaf abbaan alangaa yeroo seeraan kennameef keessatti oliiyyannoo hin gaafanne jechuun oliiyyannoon abbaan alangaa akka kufu falmuun isaanis himanii. Itti dabaluun heera biyyattii keewwata 21/2 kan namoonni to'annaa seeraa jalaa jiran hakiima dhuunfaa isaaniitti yaalamuuf mirga akka qaban eeruunis falmuu isaan dubbatan abukaattoon obbo Milkiyaas. Manni murtichaas falmii gareen lamaan erga dhaggeeffatee booda himatamtoonni mana yaalaa dhuunfaatti yommuu yaalamuu qabu moo hin qaban dhimma jedhu irratti murtii kennuuf gaafa 16 bara 2013tti beellama qabateera. Hanga baasee horaa bulaa.